Maalin? Qarshii isinii kenne kadhataartanii miti maa du'aa naa godhame du'aa baddaa isaa naa godha. Kootan san barbaade. Ol saadiitan. Amiin. Ol siyaafuudhan. Amiin. Ol siyaadiitan caammaa gurraacha. Amiin. Dhaamtuun du'in. Amiin. Duutuun ka'in. Waan fayyaa siyaa kennu. Amiin. Deemam. Tole. Balaa namichi kadhattu see qarshii naa kenne hojiin kun mishaa ta'u ooluu qoo itti fufa. Qooyi barreenni dhuftee naa kennu ooltu. Gaariin gaman deemoo hin jiru abbii. Meettiin namaa agarree waa jaaladhee aduu kana keessa ta'araa miimee qarshii ho'ees keessa na buusu. Homaan qabu rabbi isinii haa kennu. Mee boorsaa kan keessa laal boorsaa kan keessaan dhabamu. Sharafan qabu abbii sharafa osoo qabaadhe isinii kenna. Qarshii meeqa akka abda? Ani qabaa koosii sharafa meeqa naa kennood? Hamma karaa deemaa raagisee biraa isinii kenna. Deem kaaganaa kennu deenarra dhaabatini na biraa deem. Maa waa isinirra dhaabataara lafarra dhaabataara jaarsi fayyaa qaba. Atuu tagargaaranii dubartii zabanaa waan boorsaa keessa guurtee deemtuun hin beennami cabsingiingi hidhii fuula ovaleessaniimi uumaan rabbi sin ga'u. Badi jaarsi fayyaa qabaayu giddiin narraa fudhata damuusil. Jaarsattiin naa rabbi si haa darbu. Osii haa fuudhan jettee onna fuusifte. Osii haa dhiitan jettee na dhiichifte. Laanima si argadhaa jaarsattiin naa dhufaa jiraasi.